akkam jirtan hordoftoota maatii Gullalleewud oduulee waqtaawaa ijoo dubbii Oromoo biyya keessaaf alaa yeroon isin biraan gaaffileeggaa jirudha. Kanneen maatii Gullalleewud hin ta'in gamanumaan like, share, subscribe gochuun nu hordofaa. Godina Gujii magaalaa Nageellee naannoo Baddaa Manqubsaa jedhamutti humni sakattaan bobbaafame milishaa nama lamaa kan maqaan isaanii Abbaa Guddoo Diddaa fi Abdullaahi Kuulaa Garaachoo jedhaman madoon adabamtee jirti. Injifannoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irreef gaachanni Oromoo woboon zoonii kibbaa Cibbirraan Odaa Odoolaa Buttaa gannaalee siidaa gurraacha Gujii baa aanaa Gooroo Doollaa ganda addaatti waraanni bilisummaa Oromoo tankaarfii fudhateen humna PP yartuu poolisii idilee ofiin jettuun uummata nageenyaa dararaa irraan gahaa jirtu irratti aleellaa jabduu aleeluun kaambii ishee cabsee seenuun keessaa ari'atee meeshaalee gurguddoo garaagaraa dabalatee maallaqa baay'ee irraa dhuunfachuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasisuun injifannoo boonsaan goolabee jira. Woboon Hawaaru waraanni mootummaa Shaabiyaa beenyaa guddaa fuudhu malee Tigraay keessaa hin ba'u jechuun dhagahamee jira. Oduu dabalataatiin booda walitti deebina injifannoon uummata Oromootiif. Hordoftoota keenya oduulee waqtaawaa wal duraa duubaan biyya keessaaf alaa kan isin biraan geenyu Gullalleewud irraa like, share, subscribe gochuun maatii ta'a.